عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني سرجتو كقالبوني في قالبون إدي لا الدنيا الرتر قمتن نجا كيسني أن نجا كوتي كلا تربي الحمد لله إسني سكنا قاداتن أبديك أبا إسني جرا بولين كيا أنا تموتو بير أو تموتو بيف ما دي تاتن كدو تكقلا دوما ورجنا هارا أفتن كوت أنا تدبل ما دي كيا تا سبسكرايب لايك كشو إندك في ناس نينجرا كافي ليو كباتن كومنتي جرا تكافت ناس نينجرا بولين كيا ولا ججبسنو وانتي قبل سنو في نو كان دينيتشا او آرا كيسا بحال درجتو اسمال اكوجد وجما ilaalaa jechuudha. bismillah hanga dhumaa turtiin keessan afaan haa ta'u. dinichaan baay'ee bareedaadha, baay'ee mi'aayaadha. waa hedduu irraa hojjechuu dandeenya jechuudha. geemaatii irraa hojjechuu dandeenya, daabboo irraa hojjechuu dandeenya. ammallee dheedhii isaa waa hedduu fuula keenyallee dibachuu bareechisuu dandeenya. garaa keenyatti illee waa hedduu fayyadamna jechuudha dinichaan. ammallee namni furdeen hin barbaanne hojii madalaguu barbaadan dinichaa bichaa nyaachuu hin dandeettan jechuudha. ጊዜ hunda dinichaa bichaa yoo akkas habbaa tokko yookiin habbaa tokko akkanatti murtanii jechuudha. affeeltanii killee wajjin nyaachuu dandeettanii, killeen alatti illee nyaachuu dandeettanii. hanga xumuraatti akkanatti qonciseera hadaa amma hanga xumuraatti keessa nafaana allaatatti daakuu dandeettanii. ammoo akkanatti yoo sirriitti bilchaate jedhe asirratti illee tumuu dandeettan jechuudha. maankaan illee yoo kennanii kallaaxaa yoo barbaanneettan asitti tumuu. akkuma arginu sirriitti maharuusa ta'ee jira jechuudha. maharuusa jechuun akka maaliin jenne maharuusni afaan arabiffaatii bullaa'e jechuudha. sirriitti bullaa'ee jira. erga akkanatti bullaa'ee itti fudhannu paakiin boodariidha. paakiin boodariin kun keekaa jechuudha. isaa maankaa sukkaaraa kana tokkotti godhe jechuudha. wanti biraa ammoo wanti itti dabalu sugaara jechuudha. sukkaara isheetti mul'ata. ishas kanas maankaa tokko. wanti biraa ammoo wanti itti dabalu zayitiidha. zayitaa fi azeetii itti nyaatan dadaddan jechuudha. bismillah. maankaa takkaa fi gimmaashatti godhe jechuudha. inni biraa ammoo haliibni doo haliiba saayila qabaattan haliiba saayilatti godhachuu dandeettan, haliibni dooddeetti godhachuu dandeettan jechuudha. maankaa kana lamatti godhadheera haliibni doo. amma isaa waliin gahaadha. akira ammoo maal akkatti naqus wajjuma ilaalaa jechuudha. erga akkanatti waliin gahanne waliin gahee jira jechuudha. kun ammoo daakuudha yookiin naan tahina
inni itti dabalana jechuudha. Tahinni jechuun adii osoo yookiin kuweetii osoo hin taane qamadii natsaadha jechuudha. Kun qamadii fakkeenyaaf qamadii akka biyya keenyaati. Qamadii diimaadha. Asirratti hin addaatu jechuudha. Bismillah. waliin gahadhee walitti deebina jechuudha. harka keenyaan sirriitti waliin gahana. Bismillah. bishaan xiqqoo xiqqootti dabalanna jechuudha. Bakka inni nuuf hanqatetti. Come waliin gahee amma lixiitii akkanatti waliin gahee jira jechuudha. Inuu akkana jira. Daqiiqaa hanga 15 haga xiqqoonaa fi boqonnaa fudhatuuf itti dhiisa jechuudha. Daqiiqaa 15 booda walitti deebina haga inni boqonnaa naa fudhatutti. Obboleeyyan kiyyaa daqiiqaa 15 booda walitti deebina. Lixiin kiyya amma boqonnaa fudhateera taaheera jechuudha. Akkuma argitan maqbaayaan itti irratti. Bismillah. Walitti deechaani. Bismillah.